Hi, bakka gara chaanaalii kanatti nagaan dhuftan. Forex trading faaraa yoo taatanii yookaan immoo jechoota akka loongii, shortii, stop loss fi take profit yeroo baay'ee kan dhageessu taate garuu haga ammaatti kan siif hin gallee fi kan beekuu barbaaddu yoo ta'e viidiyoon kun siif ta'a. Isaan kunniin bu'uuraalee afran batanii baay'ee yookiin immoo seelii sana cuqaasuun dura yoomiyyuu beekuu qabnudha. Kanaaf tokko tokkoon gara ibsuutti haa deemnu. Jalqaba irratti kan ilaallu loongii kan jedhu yoo ta'u, forex trading keessatti loongii jechuun gatii maarketii gara fuulduraatti ol deebi'ee deema jettee yaaduun currency pairii tokko bituudha. Kunis immoo currency pairii baay'ee yookiin immoo loongii yeroo galtu currency jalqabaa yookiin base currency bittee currency itti wal bira qabdu immoo yookaan quote currency gurgurtaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma kanaan dura ilaalaa turretti Euro USD irratti loongii yookiin immoo baay'ee yoo goote Euro bittee USD kan gurgurte yoo ta'u, gatiin Euro gatii doolaaraa irratti ol ka'aa yookiin immoo dabalaa deema jettee yaaddeettaa jechuudha. So basically long jechuun baay'ee jechuu yoo ta'u marketiin dabalaa deema yookiin immoo ol deebi'ee deemaa jira jettee yaaduutiin kan seentudha jechuudha. As kanatti gara long yookiin immoo baay'ee galuutiif seerota baay'ee kan hordofnu jiraatullee seerota muraasa si yaadachiisuu barbaada. Isaanis jalqaba irratti trendii hordofuu kan jedhudha. Follow the trend. Yeroo hunda marketiin up trendii keessa jira moo miti kan jiru ilaalu. Up trendii jechuun higher high higher low marketii hordofaa deemu jechuudha. Kanaaf marketiin yeroo itti trendii seenuuf jettutti trendii kam keessa jira? Up trendii no side trendii dha down trendii keessa jira kan jiru adda baasuu qabda. Kanaaf loongii yoo kan yaaddu yookiin immoo baay'ee galuuf kan yaaddu yoo taate dirqama marketiin up trendii keessa jiraachuu qaba jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu confirmation kan jedhudha. Confirmation eeguun baay'ee murteessaadha. Wait for confirmation. Innis immoo marketiin ol deemee qofaaf baay'ee yookiin immoo loongii galuun hin ta'u. Confirmation fayyadamuun murteessaadha. Isaanis kanneen akka bullish candlestick pattern, breakout yookaan moving average. Isaan kana waan baay'eedha kan nu ilaallu. Isaan kana gara fuulduraatti gara strateejii gaafa seennu qabadhee isiniif dhufa waan ta'eef as kanatti ammaaf ammoo kan ilaalluun isin ga'a. Sadaffaa irratti kan ilaallu stop loss kan jedhu yoo ta'u, stop loss fi take profit dha. Take profit fi stop loss viidiyoo kana keessatti gara fuulduraatti ni ilaalla waan ta'eef achitti ilaalla. Lammaffaa irratti kan ilaallu shortii kan jedhu yoo ta'u, forex trading keessatti shortii jechuun gatiin maarketii gara fuulduraatti gad deebi'ee deema jechuun currency pairii tokko gurguruudha. Kunis immoo currency pairii shortii yookiin seelii yeroo galtu currency jalqabaa yookiin base currency gurgurtee currency itti wal bira qabdu immoo quote currency kan bittudha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma kanaan dura ilaaletti Euro USD irratti shortii yookiin seelii yoo goote Euro gurgurtee USD immoo kan bittu yoo ta'u, gatiin Euro gatii doolaaraa irratti gad deebi'ee yookiin immoo qannasaa deema jettee yaaduutiin trade kan gootudha jechuudha. So basically short jechuun sell jechuu kan ta'u yoo ta'u, marketiin bakka amma jiru irraa qannasaa yookiin immoo gadi bu'aa deema jechuutiin trade kan gootudha jechuudha. As kanatti wanti isin beekuu qabdan gara marketii dhufnee trade yeroo goonu yookiin immoo short yookiin immoo sell yeroo gallu callisnee marketii sell yookiin short kan gallu miti. Seeronni yookiin immoo ulaagaalee hordofuu qabnu baay'eetu jiru. Baay'ina sana keessaatii muraasa meesii yaadachiisuu barbaada. Innis jalqaba irratti trendii marketii beekuudha. Marketiin down trendii kan hordofu ta'uu qaba. Yeroo hunda marketiin down yookiin immoo bearish keessa jira moo miti kan jedhu ilaaluun murteessaadha. Down trendii jechuun lower high lower low marketii hordofaa deemu jechuudha. Inni lammaffaa confirmation eeguudha. Wait for confirmation. Marketiin gad deebi'ee deeme qofaaf gurguruun hin ta'u. Confirmation fayyadamuun murteessaadha. Isaanis immoo kanneen akka bearish candlestick pattern, support level, breakout yookaan immoo moving average crossover kan jedhamu hedduutu jira. Isaan kana gara fuulduraatti gara strateejii gaafa seennu qabadee isiniif dhufa. Sadaffaa irratti kan ilaallu immoo stop loss kan ta'u, arfaffaan take profit. Isaan kana viidiyoo kana keessatti gara fuulduraatti ilaalla yookiin immoo kanatti aansinee kan ilaallu waan ta'eef achirratti sirriitti nu hordofuu yaala. Sadaffaa irratti kan ilaallu stop loss kan jedhudha. Stop loss jechuun forex trading keessatti meeshaa yookiin immoo teeknika risk manaajimentiidha. Kunis kan nu tajaajilu yeroo birookerii keenya fayyadamnee maarketii baay'ee yookiin immoo seelii seennutti maarketiin gara nuti yaadne irra dhiisee oppositii keenya yoo deeme maallaqa qabnu keessaa amma dhabuu qabnu ol akka hin dhabneef awutomaatikaalii birookerichi tireedii fudhannee akka nuuf cufu kan nuuf taasisudha. Walumaa galatti akka safety netitti kan nu gargaaru yoo ta'u, amma dhabuu qabnu kan nuuf daangessuu fi maallaqa ittiin daldaluuf akkaawuntii keenya irraa qabnu kan protect nuuf godhudha. Fakkeenyaaf yoo ati Euro USD gatii 1.1000 irratti bittee stop loss immoo 1.0950 irratti kaatte yoo gatiin gara 1.0950 tti gadi si jalaa bu'ee daldalli kee ofumaan ni cufataa jechuudha. Kunis immoo maallaqa qabdurraa baay'ee yookiin immoo amma loos gochuuf murteessiteen ol akka loos hin gooneef kan si gargaarudha jechuudha.
Arfaffaa irratti kan ilaallu Take Profit kan jedhudha. Take Profitiinis meeshaa yookiin immoo teeknikuma risk manaajimentii ta'ee birookerii keenya fayyadamuun yeroo maarkeetii baay'ee yookiin immoo seelii gallutti maarkeetiin gara nuti yaadne irra deemuun yeroo maarkeetiin sadarkaa bu'aa yookiin immoo profitii barbaanne irra ga'u ofumaan awutomaatikaalii tireedii fudhanne kan nuuf cufudha. Walumaa galatti maarkeetii bakka bu'aa yookiin immoo profitii leevelii yaadne sana yeroo ga'u profitii yookiin immoo bu'aa keenya nu ga'a jechuun awutomaatikaalii birookeriin akka tireedii fudhanne nuuf cufu kan keenyudha. Kunis immoo kan fayyadu tireedaroonni guyyaa guutuu chaartii ilaalaa oolurra TP yookiin immoo Take Profit kana ka'anii deemuun bu'aa yookiin profitii isaanii ofumaan akka cufatu kan isaan gargaarudha. Fakkeenyaaf Euro USD irratti gatiin maarketii sa'aatii amma kanarratti 1.0800 irra jira yoo ta'e bakkuma inni jiru kanatti baay'ee yookiin immoo kan bitte yoo ta'u Take Profit kee immoo 1.0850 irra kan keessa yoo ta'e maarketiin yeroo muraasa booda gara Take Profit keetiitti ol dhufe 1.0850 kana yoo tuqu profitiidhaan si baase yookiin immoo bu'aatiin si baasaa jechuudha. Awutomaatikaalii birookereetii fayyadamtu sun profitiidhaan yookiin immoo bu'aatiin kan siif cufu ta'a jechuudha. Mee amma immoo haala salphaan akkasiin hubachuu dandeessanitti gara chaartii isin geessee yeroo gabaabduu keessatti isin agarsiisuu yaalu. Maarketii tokko baay'ee yookiin immoo seelii galuutiif tireendii maarketii sanaa beekuun baay'ee murteessaadha jenneerra jalqaba irratti. Kanaaf maarketii up tireendii kan nuun jennu maarketii akkamiiti kan jedhu mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Fakkeenyaaf higher high higher low higher high higher low akka kanatti maarketiin higher high higher low uumaa deemu maal jedhama? Maarket up tireendii jedhama. Akkuma isin ilaalaa jirtan kanatti illee maarketiin garamitti deemaa jira? Up tirendiidha kan inni qabatee deemaa jechuudha. Seelii kan nuun gallu immoo isa kana baay'eedha kan nuun gallu jechuudha. Seelii kan nuun gallu immoo maarketii down tirendii qabatee deemudha. Down tirendii kan nuun jennu immoo lower high lower low lower high lower low akka kana maarketii qabatee deemu maarketii down tirendiidha. Kanaaf as kanatti maal galuu dandeenya jechuudha? Seeliidha kan nuun gallu jechuudha. Maarketii up tirendiirra jiru immoo baay'eedha kan nuun gallu jechuudha. Maarketiin yeroo tokko tokko immoo sideway yeroo inni qabatee deemu jiraata akka kan upperis upwardis downwardis otoo hin taane sideway kan inni qabatee deemu jiraata. As kanatti namoota beekan malee namoonni hin beekne yookiin begineriin akka keessanii trade akka godhu recommending ta'u. Kanaaf bakka maarketiin sa'aatii akka kana qabatee deemutti maarketiitu trading gootan ta'e baay'ee filatamaadha. Kanaaf jalqaba irratti akkasiin hubattan kanan barbaadu maarketii akkamii baay'ee galla maarketii akkamii immoo seelii galla kan jedhudha. Kanaaf higher high higher low higher high higher low higher high akka kanatti maarketii qabatee deemu baay'eedha kan nuun galuu dandeenyu. Maarketiin kun maalidha? Up trendii qabatee sababa deemuuf baay'eedha kan nuun gallu jechuudha. Maarketii immoo down trendii qabatee deemu akka kanatti lower high lower low lower high lower low akka kanatti maarketii qabatee deemu maal galuu dandeenya? Seeliidha kan nuun galuu dandeenyu jechuudha. Directly visibly kan ta'e maarketiin kun maalidha? Down trendii irra sababa jiruuf maarketii kana maal galuu dandeenya? Seeliidha kan nuun gallu jechuudha. Ishee kana seelii gallaa. Kana immoo baay'ee gallaa jechuudha. Inni kun maalirra jira waan ta'eef up trendii irra sababa jiruuf isa kana baay'ee gallaa. Isheen kun down trendii irra sababa jiruuf seelii gallaa jechuudha. Mee amma immoo gara chaartii deemnee ilaallu chaartii irratti jechuudha. Inni kunis immoo fakkeenyaaf addana kanarratti maarketiin kun maalumaa deemeera. Higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high dha kan inni uumaa deemu jechuudha. Maarketiin maalirra jira jechuudha maarketiin kuni. Visibly kan ta'e up trendii irra jira jechuudha maarketiin kun. Kanaaf as kanatti maal galuudha kan nuun dandeenyu? Baay'ee galuu dandeenya jechuudha. Maarketiin kun visibly kan ta'e up trendii irra sababa jiruuf baay'ee gala. Kana jechuun immoo gatiin piraayisii kanaa maal ta'aa deemaa jira jechuudha? Dabalaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf baay'ee galuu ni dandeenya jechuudha bakkoota kanatti dhabu. Kanaaf as kanatti wanti isin hubachuu qabdan maarketii akkamii baay'ee gallaa kan jedhudha kan isin hubachuu qabdan malee eessatti baay'ee galla kan jedhu istiraateejii irratti kan isin barattan. Kanaaf kun yeroo ammaatiif ni ga'a jedhee yaada. As kanatti immoo maarketii seelii galluu chaartii irratti haa ilaallu. Fakkeenyaaf as kanatti maarketiin kun maal hojjetaa dhufeera? Lower high lower low 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 akka kanatti kan inni qabatee dhufaa jiru. Kanaaf maarketiin kun visibly kan ta'e maalidha? Down trendiidha jechuudha. Sirriitti kan mul'atu down trendiidha maarketiin kan inni qabatee deemaa jiru jechuudha. Kanaaf as kanatti maarketii kana seelii gallaa malee baay'ee kan gallu miti. Haaluma salphaatiin akkasiin hubattan kanan barbaadu maarketii trendii akkamiirra jiru kan nuun baay'ee gallu kan jedhudha. Sa'aatii ammaatti akkasiin hubattan kanan barbaadu. Eessatti gallaa maal ilaallee gallaa kan jedhu istiraateejii irratti
gara fuulduraatti qabadhee isiniif dhufa haala salphaa fi hubatamuu danda'uun jechuudha. Kanaaf as kanatti maaliif seelii galla jechuudha. Maarkeetiin kun viizibilii kan ta'e daawun tireendii irra sababa jiruuf maarkeetii kana yoo seelii galleedha kan nuuni milkaa'uu dandeenyu jechuudha. Isaan kun bakka rijeekshin eeriyaa sababa ta'eef bakka kanatti kan nuyi yoo seelii gallee milkaa'uu dandeenyu jechuudha. Kanaaf as kanatti salphaadhumatti akkasiin hubattan kanan barbaadu maal seetanii maarkeetii akkamiidha kan nuun baay'ee gallu maarkeetii akkamiidha kan nuun seelii gallu immoo kan jedhudha jechuudha. Aap tireendii irra maarkeetii jiru baay'eedha kan gallu. Daawun tireendii irra maarkeetii jiru immoo seeliidha kan nuun gallu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaatiin ishee kana qofa akkasiin hubattan kanan barbaadu. Amma immoo gara chaartii isin geessuutiin istoop loosiin maal akka ta'ee fi teek piroofiitiin maal akka ta'e akkasiin hubattaniif mee gabaabsee haaluma salphaatiin isin agarsiisu ayyalu. As kanarratti maarkeetiin kun aap tireendii irra jira yoo ta'e aap tireendii irra jira yoo ta'e maarkeetiin maal galla jenneerra baay'eedha kan nuun galuu dandeenyu jenneerra miti. Kanaaf as kanatti maarkeetiin aap tireendii irra jira jennee fudhanna. Hayar law akka kanatti uumaa dhufe aap tireendii irra jira jennee fudhanna. Maarkeetiin kun aap tireendii irra akka kanarratti jiru hayar law akka kanatti hayar uume hayar law uumuutiif jecha isarra ga'ee jira maarkeetiin kun iswiingii haay biifoorii irra jira. Kanaaf iswiingii haay biifooriin akka maalitti nu fayyaddi jenneerra akka sappoortii eriyaatti sababa nu fayyadduuf maarkeetiin kun addana kanatti sappoortii ta'ee ol deebi'uu probabilitii ni qabaata jennee yaadneetu baay'ee yoo kan gallu ta'e fakkeenyaaf baay'ee jechuun as kanatti baay'ee yoo kan galle taane stop loss keenya akka kanatti godhanne jechuudha. Baay'ee yoo gallu maarkeetiin kun ol deebi'ee deema jenneeti baay'ee galleerraa jenna. Kanaaf as kanatti teek piroofiitii kan nuun jennu bakka dhuma maarkeetiin nuun itti teek piroofiitiin nuufaa kennu jennee keenyu kanadha jechuudha. Teek piroofiitii jechuun stop loss jechuun immoo bakka kanadha jechuudha. SLD jenneeti kan nu waamnu. Antiiriin keenya immoo eessadha yookiin maarkeetii keessa kan nuun seenne baay'ee kan nuun seenne eessattidha. Bakka kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf egzaampilii jalqaba fudhanne irratti fakkeenyaaf yuuroo USD yoo ta'e maarkeetiin kun yuuroo USD leessee maarkeetiin kun yuuroo USD jennee yoo fudhanne maarkeetiin kun yuuroo USD sa'aatii amma kanatti maalirra jira jenna aap tireendii irra jira jechuudha. Kanaaf maarkeetiin kun gaafa annas kana ga'umaa irraa baay'ee yoo kan galle ta'e maarkeetiin kun maal godha jennee yaadne irraa jechuudha. Bakka nuun galle kanarraa ka'eetii aap tireendii qabatee deema jenneeti kan nuun yaadne irru jechuudha. Garuu maarkeetiin kun bakka nuun yaadne kana ol deebi'ee deemuu dhiiseeti gad deebi'ee yoo inni bu'e maal ta'a negeetiivaan nu baasaa jechuudha. Kanaaf addana kanatti faayidaan SL maalidha seetanii bakka nuuni kanaa gaditti yoo darbe maarkeetiin kun ishii kanaa gaditti yoo darbe kisaaraa kanaa gadirraa kan hangalchine yookiin immoo kisaaraa kanaa olirraa kan hin hangalchine jennee kan nuun kaawwannudha jechuudha. Stop loss jechuun teek piroofiit jechuun immoo bakkas kana bakka maarkeetiin gaafannas kana ga'ee teek piroofiit yookiin immoo piroofiitiin yookiin immoo bu'aan keenya naga'a jennee akka inni nu baasuuf kan nuun keenyudha jechuudha. Yeroo tokko maarkeetiin akkam gochuu danda'a seetan asii ka'ee Favorii keenya irra deemee ol deemee utuu immoo teek piroofiitiitiin nu baasin durba deebi'ee maal gochuu danda'a? Negeetiivaan nu baasuu danda'a. Kanaaf teek piroofiitiitiin dursinee akka baanuuf kan nuun kaawwannu kanaafi jechuudha. Mee fakkeenya fudhannuuti gatii maarkeetii addana kanatti meeqa jenneerra kan yuuroo USD duratti yuuroo USD addana kanatti 1.1000 irra jira jenneerra jalqaba maarkeetiin kun jechuudha. As kanarra jira yoo ta'e jalqaba gatiin isaa maarkeetiin bakka nuun itti seenne irratti jechuudha. As kanatti baay'ee yoo kan galle ta'e SL keenya immoo isa kaawwanna jenneerra. SL keenya bakka kana kaawwannaa jenneerra. SL keenya immoo meeqarra kaawwanna jenneerra 1.0950 irra kaawwannaa jenneerra. Kuni SL keenya jechuudha. Teek piroofiitii keenya immoo meeqarra kaawwanna jenneerra yoo barbaanne addana kanatti teek piroofiitii keenya 1.1050 irra kaawwannaa jennu. As kanatti jechuudha 50 tun ta'e addana kanatti 110
akka kanatti kaawwannaa jenna. Kanaaf stop lossiin keenya maarketiin kun bakka nuun galle as kanarraati 1.100 irraati gara 1.0950 tti gadi nu jalaa dhufe bakki nu stop lossii kaawwanne yookiin immoo negatiiva kanaan na baasi kana oli akka hin nyaatamneef as kanatti na baasi jennee bakka nuun kaawwanne kana yeroo ga'u automatically brookeriin nuun fayyadamne nu baasaa jechuudha. Take profit jechuun immoo maarketiin bakka kana gaafanne ga'e in favor of me yookiin immoo karan yaaderra yoo inni deeme bakka ni yaade kanarra 1.1100 irra yoo inni ga'e na baasi jennee kaawwanne kana gaafa ga'u maarketiin as kanatti akka baanuuf kan nu gargaaru immoo take profitidha jechuudha. Kanaaf brookeriin keenya maarketiin kun asii ol deebi'ee dhufee gaafannas kana ga'u ofuma isaatiitii take profitiitiin yookiin immoo bu'aa keenyaan nu baasaa jechuudha. Kanaaf as kanatti maarketii kana yoo baay'ee gallee as kanatti baay'ee yoo gallee maarketiin ol deebi'ee gaafanne dhufu as kana gaafanne ga'u profitiidhaan baanaa jechuudha. Maarketiin kun immoo yoo inni didee karaa nu yaadne irra deemuu dhiisee akka kana ta'aa dhufee gara kana stop lossii keenya nu jalaa yoo inni tuqe negatiivaan baanaa jechuudha. Kanaaf asitti wanti isin hubachuu qabdan akka isin hubattan kanan barbaadu SL fi take profitiin maalidha yookiin immoo SL fi TP maalidha kan jedhudha. SL jechuun amman dhabuu qabu ol akka hin dhabneef kana xiqqeessuudha. Take profitiin immoo amma argachuu qabu as kanatti nagaa jettee kanatti murteessitee keessuudha jechuudha. Kanaaf take profitii fi SL yeroo hunda kan fayyadamnudha waan ta'eef beekuu kan isin qabdanidha jechuudha. Mee gara maarketii deemnee immoo yoo ilaallu as kanatti akkuma dura ilaalletti maarketiin kun uptrend irra jira waan ta'eef baay'ee galuu ni dandeenya. Baay'ee yeroo gallutti fakkeenyaaf as kanatti yoo baay'ee galle irra ta'e maarketii kana rejection kana fayyadamuutiin jechuudha. Rejection kana fayyadamuutiin yoo baay'ee galle irra ta'e as kanatti baay'ee galle irra yoo ta'e SL keenya as kaawwanne irra ta'e maarketiin kun karaa nu yaadne irra sababa deemeef maal godheera TP keenya nuuf tuqeera jechuudha. TP'n keenya isara as kanadha. TP yookiin immoo take profit kan nuun jennu kana nuuf tuqeera waan ta'eef profitiidhaan baane jechuudha. Garuu maarketiin kun dideetii as keessa ol deebi'ee deemeeti maarketiin TP keenya gaafa tuqu brookeriin maaliin nu baasa jechuudha. Ofuma isaatii pozitiivaan nu baasa yookiin immoo bu'aa keenyaan nu baasa. Maarketiin kun garuu didee bakka nuun galle kanarraati gad deebi'ee deemuutiin akka kanatti yoo nasin SL keenya nu jalaa tuqe as kanatti SLdha kan nu qabnu. SL keenya nu jalaa tuqe maal ta'eera jechuudha negatiivaan baaneerra. Garuu kan inni nu fayyaduuf asitti kan isin hubachuu qabdan SL kanatuun keenya ta'e maarketiin keenya no baalansii nu akkaawuntii keenya irraa qabnu amma dhumutti nu jalaa deemuu danda'a yookiin immoo amma nuun dhabuu qabnu ol dhabuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf as kanatti wanti isin akkasiin hubattan kanan barbaade maarketii irratti SL fi TP maalidha kun yeroo hunda sababa fayyadamnuuf sababa isin beekuu qabdaniifidha. Garuu yaa gara maarketii kana gaafa dhuftan baay'ee salphaa yeroo hunda sababa fayyadamtaniif ammoo kana baay'ee waan isin dhibbisu miti. Hin beektu dirqama beekuus qabdu waan ta'eef baay'ee salphaadha. Garuu eessatti TP kaawwanna eessatti SL kaawwanna kan jedhudha kan baay'ee isinitti ulfaachuu danda'u. Isa kana viidiyoo itti aanutti gara istiraatiijii gaafa seenu qabadde isiniif dhufuu yaala. Seelii yeroo gallus immoo akkuma kana maarketii trendii isaa beekuun yoo nu gaafatu yaa ta'u malee maarket trendiin dirqama gara maalitti ta'uu qaba daawun trendiidha kan inni ta'uu qabu jechuudha. Maarket trendiin isaa akkuma nu jalqaba ilaalletti maarket trendiin lower high lower low lower high lower low akka kana uumaati kan inni deemuu qabu seelii galuutiif. Garuu as kanatti kan isin beekuu qabdan SL fi TP maalidha yookiin immoo stop loss fi take profit maalidha kan jedhu akka isin beektanidha kanan barbaade. As kanatti mee maarketii kana irratti seeliidha kan nuun gallee jirraa jennu. Piraayisiin maarketii kana kan Euro USD jechuudha 1.1050 irradha kan nuun SL kaawwanne kan nuyi ittiin seenne immoo 1.1000 irratti intirii yookaan seennu yoo ta'e TP keenya immoo 1.0900 irra kaawwanne jechuudha. Kanaaf as kanatti maarketii kun bakka nuun seenne ishii kana piraayisii kanarraati ka'ee ol deebi'ee yoo nu jalaa kutee negatiivaan yoo nu baase maaliin baane jechuudha negatiivaan baane jechuudha. Akkuma kana immoo yoo inni gad deebi'ee dhufeeti TP keenya nu tuqe pozitiivaan baane jechuudha. Kanaaf as kanatti TP jechuun maarketiin feevarii keenya irra dhufe yookiin daawun trendii dhufe bakka TP keenya kana yookiin immoo 1.0900 piraayisii kanarra yoo nu tuqe profitiidhaan baane jechuudha. Yoommoo bakka nuun galle 1.1000 irraa ka'ee ol deebi'ee deemuutiin against trade keenya deemee yoonni 1.1050 nu jalaa tuqe negatiivaan baane jechuudha. Kana ol immoo barbaade yoonni deemellee kana caalaa negatiiva hin qabaannu
jechuudha. Akkuma kana immoo yoo TP keenya kana tuqee isaa gadi callisee yoo inni gad deebi'ee deeme kana ol piroofitii qabaachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif daangeessine keenya irra waan ta'eef. Walumaa galatti take profitii fi SL'n keenya yookiin immoo stop lossiin tireedii fudhannu sirriitti manaaji gochuudhaaf kan nu fayyadudha yookiin immoo technique of risk managementidha jechuudha. Tireedii fudhannu kam keessattuu SL fi TP kaa'uun dirqama ta'a kun baay'ee riskii yookiin immoo risk management irratti baay'ee murteessaa fi kan namni hundumtu fayyadamuu qabu kan namni hundumti fayyadamudha jechuudha. Forex trading keessatti kanaan booda waa'ee loongii, shortii, stop loss fi take profit haaraa isinitti ta'a jedhee yaadu. Barnoota keenya irraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu irratti adeemsa akkamiin trade akka gootanii fi profitable traderii akkamiin akka taatan qabadeen isiniif deebi'a. Viidiyoo kana kan jaallattan yoo ta'e like, comment fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Haga barnoota keenya itti aanutti nagaatti.